jilba kee gatteen deemee maal abbaa kee bu'aa bayii jireenyaa haaloo xiiqii fi dhugaa fiilmii abbaa malkaa keessa jiru daawwachuudhaaf beellama qabadheen jira. Maarree isinis gurraan dhala 16 galma tiyaatira biyyoolessaatti fiilmiin Leencoo Fiqiruun qophaa'ee agarsiisaaf haal duree hunda waan xumureef achitti akka wal agarru abdiin qaba. Abbaa malkaa galatooma. Sagalee shimbira dhaga'uun barbaadu. Iddisaala faliixaan misaan. Gaafa 16 gurraan dhala 16. Eshi. 14. Eshi. Maaloo miidhagaadhaan. Qoya ambulaansiin adarbu. Ambulaansiin adarbu. Fiilmii abbaa malkaa Leencoo Fiqiruudhaan daayireektir kan ta'e Feebruwaarii 23 yookaan gurraan dhala 16 guyyaa gaafa dilbataa yookaan sanbata guddaa jechuudha. Galma tiyaatira biyyoolessaatti yookaan beeraawi tiyaatirii isa jedhamu achitti sirna ho'aadhaan ni eebbifamu. Hundumti keessan iyyuu affeeramtaniitu. Asumaan immoo kaka'umsa mataa kootiin namoonni 10 jalqaba irratti abbaa malkaa jettanii koomentii barreessitanii balbala irratti tikeettiin achumatti argattu bitattanii daawwachuu dandeessu. Baay'ee galatooma. Abbaa malkaa. Abbaa malkaa. Abbaa malkaa. Lootun takka bofaaf jawwee waliin murkii eegallaa. Lafa bulchaan jiru barbaanne keessatti deebisu qabu. Shamar Kafuuni akkam jirtu fiilmii afaan Oromoo yeroo dheeraadhaaf itti dadhabaa turre gargaarsa waaqayyoodhaan amma gara keessanitti baasuuf jenna. Fiilmii kana keessatti egaa pre-production isaa post production isaa amma danda'ametti qulqullina olaanaa kan qabaatu ofirratti dadhabneerra. Taatota jajjaboo akkasumas taatota haaraa manni barumsaa keenya Balataa Acting Academy leenjise irratti hirmaachifneerra ogeessota jiru jedhama irratti hirmaachifneerra. So qulqullina guddaadhaan dhiyeessuu yaalleerra. Kanaaf isin immoo gurraan dhala 16 galma tiyaatira Beeraawitti maatii keessan, hiriyaa keessan, jaalallee keessan, garee hojii keessanii fi akkasumas namoota irratti affeeruu barbaadan hundumaa affeeruudhaan hirmaataa sagantaa keenya daawwataa fiilmii keenya ta'aa jechuun barbaada. An Leencoo Fiqiruudha. Barreessaaf daayireektara fiilmii Abbaa Malkaa. Abbaa Malkaa wajjin waa'ee malkaa, waa'ee Abbaa Malkaa daawwan. Galatooma. Ani immoo maal asitti balleessine? Miila koo irratti kufee dhiifaman gara butaan. Baraaf furgugee gar jedhanii dabarsuun Maal dargaggeessoo sirratti tole? Gurraan dhala gaafa guyyaa 16 fiilmii guddaa Leencoo Fiqiruutiin qophaa'e Abbaa Malkaa jedhu miidhagaa fi hawwataa sansakni isaa sonni isaa baay'ee bareedaa kan ta'e dhuftanii akka laaltan abdii guddaan qaba. Wal argaan keenya galma tiyaatira biyyoolessaatti. Maal akkan siif ta'uu barbaadu?